Obbo Jawhar Mohammed akkam jirta nagaadha. Baga gara Oromo Press dhufte gaaffiif deebisii wajjin gochuun barbaada amma. Dhimma amma yeroo kanatti Oromiyaa keessatti biyya keessatti sochiin adda addaa deemaa jira. Namoonni politikaa mormitootaa geggeessan Oromoo keessaa hedduun hidhamanii jiru. So gaaffiif deebii kanarratti goona jechuudha. Jalqaba irratti otoo daawwattoota keenyaaf gabaabsitee of ibsitee waan amma irratti xiyyeeffachaa jirtus uummata beeksistee jalqabne gaarii natti fakkaata. Maqaan kiyya Jawhar Siraaj Mohammed jedhama. Yeroo ammaatti as Columbia University keessatti barachaa jira. Qorannoon kiyya waa'ee irra caalaa Horn of Africa irratti hojjeta. Sanniin alattis globally political strategy irratti, especially social movement strategy irratti hojjedha. Kanuma walii galatti xiinxala siyaasaatis miidiyaa adda addaatiif dhaabbilee adda addaatiif strategy consultancy waan akkana kanneen dalaga jechuudha. Tole egaa mee gaaffii keenyatti haa ceenu. Gaaffiin inni duraas gaafachuu barbaadu amma yeroo ammaa kana waggoota muraasan asitti sochiin hawaasa musliimaa mirga amantii gaafachuudhaaf deemaa jira. Sochii kana akkamitti ilaalta? Sochii kanarraa immoo Oromoon akkamitti qooddachuu danda'a yookaan immoo sochii walabummaaf mirgaaf godhamu keessatti maal taphachuu danda'a? Waa lama dubbatamuu qaba. Tokko sochii kana maaltu dhalchuu danda'e maaltu eegalsiisa hoggaa jennu dhiibbaa mootummaan Itoophiyaa godheedha. Dhiibbaa mootummaa Itoophiyaa hoggaa jennu waa lama. Tokko amantiin tun hooggansa qabaachaa turte, hooggansa majlis jedhamu ka musliimoonni kutaa biyyattii adda addaa jiran namoota isaanii bakka buusanii erguudhaan dantaa uummata musliimaa, dantaa amantii islaamaa mootummaa Itoophiyaatii fi amantoota Itoophiyaa kan biraa wajjin akkasumas humnoota alaa wajjin uummata islaamaa kana bakka bu'ee garee hojjetu tokko ture jechuudha. Dhaabbata hojjetu tokko ture jechuudha. Dhaabbatni kun dur filannoo ifaa walaba ta'een geggeeffamaa ture. Mootummaan kun dhufee as namoota walaba ta'an keessaa ari'uudhaan namoota dabballeessaa ta'an kan dantaa ofii geggeessan itti naquu namoonni kun immoo malaamaltummaa gurguddaa keessa seenurraa akka ka'e amantii san hoogganuudhaaf fedhiis gahumsas naamusas hir'achuu isaanii irraa ka'e uummanni namoota fi jaalanne kan bakka nu bu'an kan haqa eeguu danda'aniin hoogganamuu qabna hajja'u gaafiin dhufaa ture. Lammataa immoo mootummaan kun uummata amma mirga isaa gaafachuu eegale kana jala deebisuudhaaf akka isaa harka kan gochuudhaaf amantii takka biyya alaa biyya Libaan irraa fidee amantii Al-Habash jedhanii amantii tana wanni fideefis tokko amantiin tun gareen Al-Habash jedhan tun sirna cunqursaa tokkoon mootummaadhaan loluun haraami dhoorkaadha jetti. Mootummaa jala buluu gajjanii jala buluudha barbaachisa mootiidhaan loluun dhoorkaadha jetti. Kanaaf uummata mataa xaxuudha barbaadan. Gara biraatiin immoo amantiin Habashiituun kontroversial kataate addunyaa irratti keessattuu uummata musliimaa jidduutti hedduu kan jaalatamne waan taateef amantii tana fidee yoon uummata irra kafee taate uummanni lolaa uummanni hoggaa lolee shororkaa uumuu danda'a kaja'u irraa jeequmsi uumamuu danda'a. Kanaafuu shororkeessitoonni biyya teenya keessa jiran jee deeggarsa argachuudha. Kana jechuun maali? Mootummaan Itoophiyaa keessattuu duraan saba Somaaliitiin gargaarsa alaa argataa ture. Somaaliyaa amma Keeniyaadhaaf kan jira warri Ameerikaa. Saba kanaaf biyya ofii keessa shororkeessitoota uummachuudha barbaade jechuudha. Uummata musliimaa lolchiisee duchisiisee tuttuqee dargaggeessi ka'ee hoggaa fincile shororkeessitoota jedhee maqaa balleessuudhaan biyya alaatirraa argachuudha barbaade. Kanaaf istiraatejii qaba. Gama Oromootiin hoggaa walitti finnu kuni aggaammiin uummata musliimaa irra godhame kuni tokko aggaammii Oromoo irra godhame maaliif hoggaa jenne tokko dura dursu wanni har'a Oromoo irra godhamtu tun wanni har'a uummata musliimaa irra godhamaa jirtu tun maqaa Oromootiin nama karaarsaa turan shororkeessitoota jechaa turan nama mootummaa nama cunqursaa turan alaguma diinuma tokko jechuudha kan uummata musliimaa kanas naannessaa jiru kan Oromoo naannessaa jiru. Lammata immoo uummata musliimaa keessaa harki guddaan uummata Oromooti jechuudha. Kana qofa osoo hin tahin hogguma wanta eegalu mallasaan bikki inni irratti akka taargeetitti akka fuulleffannaatti fudhatee irratti socho'atu akka diinaatti ilaallataa ture uummatuma keenya jechuudha. Baalee fi Arsiin akka hamtuutti kan kaayee akka waan shororkeessitoonni jiranii kakaasee deemaa ture. Kun maal jechuudha? Oromoodhaatiitu dubbii qaba, dubbii shororkaa qaba jee maqaa kanaan duraan gaha abaawoodhaan shororkaadha jechaa ture. Addunyaan irraa fudhachuu waan diddeef
sochii haqaa Oromoo kana shororkaadha jee maqaa baa'uutiin dhoofsisuu waan dadhabeef amma immoo maqaa amantii Islaamaatiin uummata kana dhoofsisuu barbaada jechuudha. Maaliif dhoofsisuu barbaada? Itoophiyaadhaaf qabeenya guddaa gara harka 67 haa ta'u GDP biyya sanii kan kennu Oromoodha. TPLF immoo aangoo irra kaburtu dhiiga biyya sanii xuuxuudhaanii fi kan fi ijaaruudhaani jechuudha. Kanaaf uummanni kun dargaggeessi kun agartuun guddatuun mormii dhiyeessuu danda'a jechuudha. Dargaggeessa kana afaan fajjeessuun kan danda'amu yoo tooftaa akkanaatiin kan deemtu taate waan jiru. Kanaafuu sochiin uummata musliimaa uummanni musliimaa amma godhaa jiruu fi sochiin uummanni Oromoo amma duras godhaa jiru ammas godhaa jiru diinata akka qabdi akeeknisiitillee takkuma akeeknisii maali? Uummanni musliimaa maal jechaa jira? Sirni abbaa irree amantii teenyarraa harka haa kaafatu jira. Uummanni Oromoo maal jira? Sirni abbaa irree mirga keenyarraa haqa keenyarraa qabeenya keenyarraa harka haa kaafatu jira. Walabummaadha gaafataa jira jechuudha jira lachuu. Kanaaf akeeka isaanittis eenyummaa isaanittis qabsoon uummata Oromootii fi qabsoon uummata musliimaa kun walitti hidhata qaba jechuudha. Qabsoo uummata musliimaa wajjin wal qabatee gaaffii biraa siin kaasuun barbaada. Amma ammaatti namoonni qabsoo kana keessatti miidhaman baay'een isaanii musliimota Oromiyaati, musliimota Oromooti. Duratti asaasa irratti boodarramoo irratti barreessitee taati. Walloo keessatti miidhamaa jiru. So kuni maaliif addatti mootummaan abbaa irree kuni musliimota Oromoo ta'an irratti xiyyeeffate jettee yaadda? Maaliif warra kaan fakkeenyaaf ajjeesuu didee jettee yaadda? Walama tokko beeki amantiinis haa jiru sabaanis haa jiru uummatuma tokko falmaan kan irra godhamaa jiru. Maaliif falmaan irra godhamu akka jennu dantaan TPLF namni hubachuu qaba. Dantaan TPLF akka warra bulchitoota Amaaraatiin dantaan TPLF diinagdee biyya sanii saamuudha. Itoophiyaa akka surrogate mother fayyadamanii qabeenya keessaa saamuudha. Qabeenyi saamuun kun immoo guddaan kan Oromooti. Abdalla amantii Islaamaa hordofuu saba Oromoo haa ta'u malee namoota tokko jechuudha. Qabeenyuma isaatirraa saamuu jiran jechuudha. Lafuma isaatirraa gurguruu jiran jechuudha. Kanaafuu Oromoon kun inherently Oromoon fi sirni kun diina waliiti jechuudha. Inherently diina walii waan ta'aniif Oromoonis akka ciisee sirna kanaan bulle adada irraa saamamuun jedhee akka aadu ni beekan jechuudha. Sababa kanaaf Oromoo kana rukutuun hedduu barbaachisaadha. Walii hin ciisu jechuudha. Sirni sunis Oromoodhaaf hin ciisu, Oromoonis sirna isaaniif waan hin ciifneef hidhee argame hundatti Oromoo rukutu nama isa keessa jabanate rukutu nama isa keessa ol baba'u mataa keessa dha'u maqaa sabaatiin haa taatu maqaa joornaalistootaatiin haa taatu maqaa oppoziishiniitiin haa taatu Oromoo irratti gara jabaatu mootummaan kun fakkeenyaaf saba biraatirraa nama lama hoggaa hidhe nama 200 Oromoo irraa hidhe jechuudha. Maaliif humni guddaan sirna kana shakkisiisu Oromoo ta'uu waan hubatuuf amma gama Arsii keessatti fi Walloo keessa akka godhan kan hoggaa gartuu maaliin siin jereefu dubbii tana hoggaa fidu shoorarkaan biyya tiyya keessa dhalatte jee dubbachuudhaaf shoorarkaan tun garuu Tigraay keessa dhalatte jechuun barbaadu. Shoorarkaan tuni Oromiyaa keessa dhalatte maali? Diinni isaa guddaan akka inni diinatti ilaalu kan innis qabeenya guddaa irraa saamu uummata Oromoo waan ta'eef Oromiyaa keessa shoorarkaan dhalatte jechuun qabsoo uummata Oromoo diina hedduu itti horuudhaaf isa gargaara jechuudha. Kanaaf hoggaa jeequmsa ufumaa masgiida keessa seenee asaasatti nama jeequ hoggaa garbaa dhaqee nama ajjeesu shoorarkaan akka jirtu islaamic militant ni jiran jedhee uummata Oromoo kana miidhuudhaaf dantaa qabuun wal qabateeti jechuu kan deemaa jiru. Kanaafuu tooftaan isaan fayyadamaa jiran kun isaaniif hin hojjenne jettee yaadda? Tooftaan kun waliin hojjetaniif tokkoffaa yeroo dheeraadhaaf nama waliin dha'uudhaan nama jeequudhaan as ga'anii kana namni irratti hubatee jira. Kanarraa ka'ee deebiin uummata muslimaatirraa godhame uummata Oromootii fi uummata muslimaa hunda godhe bifa tokkummaa qabu bifa tooftaa mootummaa saniitti ol bilchaataa ta'een deemamaa ture. Tooftaa kana keessaa tokko jeequmsi akkan uumamnee fi shoororkaan inni barbaade sun biyya san keessatti akkan uumamne qabsoo nagayaa kan naamusa qabu kan tokkummaa qabu kan addunyaan hundi agartu deebisuudha jechuudha. Kanaan dabalatee hoggana saba hunda bakka bu'u biyyattii hunda wal fakkaatu uumuudhaan qabsoo tanaan wanti mootummaan jiru sun kijibni mootummaa sun ifatti kijiba ta'uusaa uummata biyya saniitii fi uummata addunyaa agarsiisuu danda'an mootummaan kun uummata kiristaanaa uummata musliimaa waliin dha'uu barbaade. Kunis Oromoodhaan walii hidhata. Oromoon akkuma beektu uummata amantii kiristaanaatii fi amantii islaamaa qabu. Walitti bu'iinsi amantii gama lamaanii jidduu qabuu taate mallasaan yookiin immoo warri wayyaanee taa'ee kofluudhaaf ta'a jechuudha. Kanaaf uummata kiristaanaatiin akka walitti hin buune hiree walitti bu'uudha. Jidduu isaaniitti kibrita buusuudhaaf mootummaan kun qabu dhabamsiisuudhaan guutuutti
akka uummanni qabsoon tun qabsoo mootummaa irra godhamtu malee qabsoo uummata kiristaanaa irra godhamtu wal dhibdeen akka hin jirre jiraachuus akka hin dandeenye godhuudhaan bifa kanaan yaanni mootummaan sun uummata qoqqooduu godhullee akka fashalu yaanni mootummaan sun sochii tana waan biraatiin wal qabsiisuu danda'us akka hin godhamne dura dhaabbatuun danda'amee jira jechuudha. Tole gaaffiidhuma kanaan wal qabatee immoo fakkeenyaaf gabaasa addunyaa keessatti gabaasa sabaa himaalee idil addunyaa keessatti wanta garuu tokko hin jira jechuun kuni lakkoofsa biyyattiin baastu seensasii keessatti illee mul'ateera lakkoofsa musliimotaa ilaalchiseeti. Yeroo baay'ee lakkoofsa musliimotaa biyya Itoophiyaa keessatti harka 1/3 yookaan 33% jedhuuni kiristaana lakkoofsa isaa ol baasanii 66% jedhuuni. Ati kanarratti maali yaadda? Maaliif? Oromoon parsantii meeqa biyyan keessatti waggaa barbaadan 20 gadi buusu waggaa barbaadan 30 gadi buusu biyyan keessatti takkaa'u uummanni dhugaadhaan lakkaa'amee hin beeku. Uummanni musliimaa parsantii kana uummanni kiristaanaa parsantii kana uummanni Oromoo kana uummanni kun kana jechuun shalaggiidhaan yoo kataatu taate tilmaamaan yoo kataatu taate malee akkana jechuun dandeenyu garuu maaliif mootummaan kana godhuu danda'a? All of a sudden bara 90moota keessa wayyaaneen uummanni musliimaa parsantii 65 jettee dubbataa turte. Mootummaa kana hubadhu gaafas maal jechaa ture? Uummanni islaamaa akka malee guddaa waan ta'eef nu cinaa yoo kadhaabbattan taate malee uummanni kun warra arabaa wajjin ta'e diina isinitti ta'a jechaa turan gaafas. Har'a hoo maal godhan? Uummanni musliimaa xiqqaadha jedhan maal godhuu barbaadan? Akka waan uummanni musliimaa maayinooritiin xiqqaan tokko domineeshinii uummata kiristaanaatiin mormaa jiru akka waan restless minority muslimni dutee jiru xiqqaan tokko cunqursaa mootummaa kiristaanaa jibbee akka waan fincilaa jiru hubadhu maaliin jereefu mootummaan tun ka barbaaddu kun wal dhibdee uummata kiristaanaatiif islaamaa akka ta'u fakkeessuu barbaaddi jechuudha. Kanaaf islaama minoritiidha fakkeessanii akka waan kiristaanii majority ta'e fakkeessuun maali akka wal diddaa mootummaa kiristaanarra godhamuu fakkeessuudha barbaadan. Wal dhibdaan godhamtu immoo kan amantiidhaan wal qabamtu wal dhibdeen godhamaa jirtu gaafii mirga amantii fi itti amanuuti. Naareetiiviin mootummaan sun godhuu barbaadu kana hubadhu bara 1990moota keessa amaarri lakkoofsa akka malee guddaadha jedhanii ol kaayan. Bara 2007 waggaa uummata lakkaa'an uummanni amaaraa bara 1994 fi 2007 waggaa lakkaayamu parsantii 2.7 hir'atee jira. Akkamii amantaa waan akkanaa maal ta'e? Uummanni Oromoo fudhadhu. Oromoo biyyan keessatti parsantii 34 qoflu inni qofla namni kana beeku hundi. Kuna maaliif gooti lakkoofsa gad dabaluudhaan? Achi keessatti Oromoon number 1 lakkoofsa guddinaatiin Amaaritti aana sanboota Somaalee jira. Sanboota Sidaamaa jira. Tigreen xiqqaadha jechuudha. Garuu akkuma ta'e taa'anii lakkoofsa isaanii ol dabalanii afur godhu jechuudha. Kuni maal akkasii agarsiisu lakkoofsa kana manipulate godhuudhaan political narrative, political strategy fi tarkaanfachiisuudhaan deemudha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Gaaffiidhuma wal qabataa mirga dhala namaa wajjin wal qabatetti ceena. Gaaffiin kiyya inni taanu yeroo ammaa kana akkuma quba qabdu mormitoota lammiidhaan Oromoo ta'an kan sirna biyya sanaa fudhatanii dimokiraasiidhaaf lolla jedhanii filannoo keessatti hirmaatanii mootummaan qabee hidheera waggaa guuteeraa dhiyoo kan immoo waggaa 25 itti murteesseera jechuun Baqqalaa Garbaa fi Olbaanaa Leellisaa fi namoota biroos akkasumas immoo hidhamtoota poolitikaa Oromoo 2020 olitti lakkaa'amantu mana hidhaa biyya sanaa keessa jira. Mee maaltu deemaa jira jechuun poolitikaa diddaa karaa maali yaadda? Waa'ee hidhamuu jara kanaa irratti maali yaadda? Hidhamuun jara kanaa haaraa miti. Ittuma fufaa amma dura godhamaa ture. Namoonni Oromoodhaa 25 ol ta'an kun kan mana hidhaa jiran kun namoota akkamii ka jedhu namni beekuu qaba. Namoota qaroo uummata sanii ija qaroo ilaaltuu uummata sanii warra ta'e barsiisota, barattoota, doktoroota, injiinaroota jechuudha. Manguddoota jechuudha. Namoota gama instituushinii Oromoo keessatti, hawaasa Oromoo keessatti hawaasni tokko ija qaba. Dhaloota tokko keessatti namoota muraasatu quality leadership tokko kennaa hoggansaa qaba jechuudha. Uummata san hogganee karaa tokko adeemsisuu danda'u. Roorroo uummata sanirra jiru kan qolachuu danda'u namoota muraasa jechuudha. Namoota akkasiisan gandarra deemee qole jechuudha. Bara 90moota keessa waggaa laaltuu maqaa abaa'ootiin namoonni inni rukutaa ture namoota kana jechuudha. Namoota akka barsiisotaa, barattootaan, daldaltoota
kana gandarra deemee qolee cinaan hidhee cinaa biyyaa baasee cinaan ejjeesee jechuudha. Maal jechuudha? Ummata kana keessaa filtee yoo kabaaftu taate. Ummanni tokko ijaan qabu gurraan qabu akka dhameetti hafa jechuudha. Yaanni isaanii maali? Namoota Oromoo qaqqaroo ta'an kana cinaa sodaachisanii biyya baasuudhaan kaan ajjeesuudhaan kaan immoo mana hidhaa keessa godhuudhaan ummata keessaa remove godhuudhaan ummanni sun dormant ta'ee akka agara wallaalee akka bitamu tokkummaa isaa wallaalee yeroo irra geessu saddaan baafachuu mala biraa baafachuu dadhabee akka jiraatu barbaadan jechuudha. Kanaaf Baqqalaa Gaayidhaan nama 120 wajjin hidhan nama 120 ka paartiilee Oromoo kana gidduu jiran namoonni kun eenyu jennee ogaannu paartii san keessatti namoota gurguddaa akka Mararaa fi Bulchaa fa'aa dhiisaniiti isaan jalatti namoonni akka Olbanaa Lallisaati Baqqalaa jechuun oppositionii Oromoo keessatti namoota akka malee cimoo namoota mid level leadership ta'an jechuudha. Jarri kun hoggana olaanaa fi uummata kan walii hidhu jechuudha. Kaadiroota gurguddoodha jechuudha. Qarayyoo uummata kan jennu san jechuudha. Namoota kana namoota gurguddaa yoo hidhani addunyaan maa hiitan jettiin. Jara kana garuu keessaa dhahuudhaan nama 120 kana keessaa dhahuudhaan paartii Oromoo biyya san keessa jiru guututti laamshessuudhaaf tarkaanfii fudhatame tarkaanfii siyaasaa fudhatame. Kana godhaa jiran jechuudha. Kanuma amma boodas tarkaanfii akkanaa itti fufaa deemu jechuudha. Oromoo dadhabsiisanii tursiisuudhaaf yaada qabanidha. Yeah. So Oromoonni biyya keessaa fi biyya alaa jara hidhamanii jiran kana gargaaruu irratti peetishinii adda addaa deemaa jira. Akkamitti deebii kennuu qabna jechuun yeroo kuni addatti jarri kun Oromummaa isaaniitiin qoodamanii hidhamuun isaanii tokkoffaa Oromoo irratti addatti dhiibbaan ga'u akka ifatti ba'u taasisee jira. Sababiin isaa warri kaan hidhamaa jiran isaanumatti hidhamaa jira. Tigree irraa fa'aa hidhaa jiran. Somaaliin gaheen namoota biyya keessaa fi biyya alaa jara kana gargaaruu irratti. Akeekni guddaan ka ta'uu qabu Baqqalaan Garbaa tokko gaayidhamu Baqqalaan Garbaa 1,000 Oromoo keessatti akka horamu akka guddatu akka dagaagu godhuudha jechuudha. Kana hoggaa goone qofuma waan. Kana hoo akkami goona nu warri biyya alaa jirru waa lama godhuu dandeenya. Tokko roorroon uummata kanarra gayaa jiru. Hocuuccaan jara kanarra gayaa jiru. Sagaleen uummata kanaa inni ukkaamsuu qaalitti darbuudhaan ukkaamsuudhaaf yaalu sun addunyaa irratti uummanni keenyas akka dhagahu addunyaanis akka dhageessu advocacy ka jennuun san godhuudha. Kalammataa immoo material support gama diinagdeetiin gama mallaqaatiin gama adda addaatiin maatiilee jaraas daba gargaaru Baqqalaan hedduun immoo lelisaan hedduun akka bahuuf immoo achi keessatti sochiilee hawaasaatiif sochiilee siyaasaa Oromoo humna dandeenyaan qabeenyaan beekumsa qabnuun gargaarudha jechuudha. Roorroo Baqqalaan irra geessitu roorroo uummata Oromoo irra geessu. Roorroo tan ammoo irraa aanuu ka dandeenyu yoo Baqqalaan kumaatamne achi keessa horamanii Baqqalaan tokko gaafa humni yoo ka ol ba'ee deemuu danda'u taate. Kana godhuu immoo ka dandeenyu yoo jaarmaya cimaadhaan sochoosuu dandeenya. Jaarmaya cimaa immoo ka sochoosuu dandeenyu Oromiyaa fi uummata Oromoo jidduutti. Kanaaf fuulleffannaan guddaan Oromoon godhuu qabu. Biyya san keessatti sochiin jabaan sirna ukkaamsa sirna kanaa dandamate dandeettii sirni kun ummata laamshessuu ummata Oromoo hidhee laaffisee ajjeesee irra aanuudhaaf qabu manyee isaa ciqilee isaa laaffisuu danda'uun socho'uu barbaachisa jechuudha. Amma dubbii musliimaa waggaa deebiin wanni godhamaa jiru kana waggaa hogganoota warra musliimaa kana hidhuu wanni inni yaade qabsoo sana laaffisuudha barbaada jechuudha. Garuu duratti waan itti yaadanii turaniif odoon hidhaminitti hoggana sadarkaa isaan bakka bu'u dhawaatan qopheessanii waan turaniif hoggaa jarri hidhamu osoo qaawwita kan uumamin hogganni lafa jalatti dhokatee jiru sun ol bahee hoggansa fudhate jechuudha. Hoggaa sun qabamu immoo akka jalaan jiru dhufa jechuudha. Bifa kanaan tooftaa adda addaatiif fayyadamnee hoggansi akka Baqqalaa Garbaatii fi Leelisaa kun kufan yookiin immoo hidhaman namni biraa bakka isaanii qabatee akka deemu caasaa hoggansaatii fi caasaa jaarmayaa tarsiimoo jaarmayaa hoggaa baafnee bifa sanii irraa aanaa deemuudha dandeenya jechuudha. Tole yaada baay'ee gaariidha. Gaaffin dhumaa si gaafachuu barbaadu yeroo ammaa kanatti waggoota muraasa asitti hawaasi Oromoo waliin ka'ee ka'aan jiru jechuun biyya alaa keessatti jechuudha. Tokkummaan jiru haga tokko sharafameera yookaan haga tokko dadhabaa deemeera. Tokkummaa ilaalchistee ati namni maal akka godhu yaada laatte yaada akkamii laatte tokkummaa Oromoo? Ani rakkoon tokkummaan Oromoo laaffachuu rakkoo laaffachuu qabsootiin dhalatte natti fakkaata. Akkuma hubattu baroota kurnan dabre kana baroota 20 kana keessatti sochiin Oromoodha sochiin siyaasaa Oromoodha laaffataa deemee jechuudha.
agartee ilmi namaa tuutii ilma namaa tokko gaafa injifannoo gaafa gammachuu tokko ta'a ni jabaata. Gaafa gaddaa gaafa mo'amanii gaafa laafinni dhufe namni wal sababsata walitti muufata tokkummaan jidduu isaanii jirtu jaalalti jidduu isaanii jirtu laaffataa deemti jechuudha. Kanaaf laafina qabsoo Oromoodhaatitu laafina hidhata Oromoo jidduu jiru sana walitti aaruu walitti abdii kutachuu wal sababsachuu uumeeti tokkummaa Oromoo laaffise jechuudha. Kanaaf tokkummaan Oromoo daran cimee akka deemu waan taate gama siyaasaatiin falmaa jirtu san jabeessuu jaarmayoota jiran jabeessuu qabsoota hin jabeessuu barbaachisa jechuudha. Kanas uummata keessattuu uummata Oromoo jidduutti tarkaanfileen Oromummaa keetii si boonsuu danda'an. Akka Oromummaatitti si kakaasuu danda'an hamilee kee kakaasuu danda'an akka uumaman uummata san keessattuu hojjechuu qabna jechuudha. Hoggaa hojii akkasii hojjannu tokkoffaa jeequmsa hedduun biyya alaa kana jira. Biyya alaa kan jiru kun wanni jeequmsa uumamuuf namni waan walirra galagalee waan walii haasa'u. Gaafa waan takka biyya keessatti hojii eegallee hojiin sun qalbii namaa hawwatte waan Oromiyaatiif waan Itoophiyaa uumamee gaafas injifannoon tokkummaa fi jabina fidaa deemti jechuudha. Baay'ee galatoomii gaaffiif deebii Oromoo Press wajjin gootee fi galatoomii yeroo bilaa walitti deebinaa. Galatoomii.